tete jettati. Intala Oromooti bar intala Arsiiti bar. Ka akka namtichaan akka sareetii ofirraachi darbu kan argine jaan. Maaltu dhagahama isiin gaama qullaa akkanatti ol baaftu leeba. Kuni bar dalagaa keetii miti adabatteetiin sila kabajaan dubbachuu qabda. Kabajaan ana fidee biyya kabajaan dubbachuu qabda barsida. Osoo kabajaa osoo nama kabajaa qabu ta'e nama kabajaan dubbataa barsida. Osoo wanni miti namni akka bireen seerrabse. Yaa akina dhaggeeffadhu jedhini aan Dubaay biyya seeraa keessa seeraan bidee mucayyoolee. Seeraan bideemi osoo seeraan bidee bar seeraan dubbatta. Maraattuu dhaqaallitti zim jedhu dhibbaataan. Namitti maraattuudha. Maraattuun si baasee hin jiru. Hayi. Nani mi kabadha be baliyo afaan meeqa dubbatan tuu mucatti biyya qabde tuu maraattuudha jettuu baliyo me takka dhaggeeffadha uummata dhaggeeffadha. Ambaliyo si malee dhaggeeffadha abbaa abdana dhaggeeffadha ambaliyo jechuu dandeessaa si malee dhaggeeffadha yoo na dhaggeeffadhu sitti ma na dhaggeeffadhu dur na dhaggeeffadhu dubbata na dhaggeeffadhu kabajaan kalaama takka afaan takka dhaggeeffadhu kalaama takka kana booda deebistee naa barreessanii jiranii afaan takka waan na mucattii tana goote ilaal si bira dhufaa jirti obboleettiin bakka ati jirtutti dhaggeeffadhu sitti ma taaduu amantii amanuu baattee dhaggeeffadhu mucattii tana timpishii takka waa takka afaan takka kilmaa badaa takka dubbattee wanta mucattii tana gootee fi wanti mucattiin duurata kana maraate godhiitiin uummatattiin bakka Baliyo an ummata fi ma ati immoo afaan kee zim jedhe baliyo assalamu alaykum warri gasti keessartaa immoo cadhisaanaa dubbadhu indeen nama tokko eegana yaamtan isini intalo horta kabajaan dubbadhuuti maraatini atuyyuu kabajaan dubbadhuuti Siifin deebisaa deebii. Ani isinitti haasa'uu fedha ani maatii haasa'aa jira. Isiniif himamu haadhaabuu gasti irraa isinii. Cadhisuu dandeettan hin dubbadha. Si malee laal bareedu wanni ati jechuun nama mataa keessa gadi qaqqabaadhaan dubbatu midhaan jedhu jirtu si malee dhaggeeffatu. Na gaafataa jirtasaa ni deebisaa na dhaggeeffatu. Sagalee mana baaliyyoo jirtaa bar. Seera mana baaliyyoo guutii dura. Mana baaliyyoo jirtaa. Mucattii tan hawwata simbeewwan. Bareedu fideeran dhaggeeffadhu. Silan taloo maal dhaggeeffadhe. Mucattii harma isii ala gabbaaftee intala arsii takka harma isii ala gabbaaftee qullaa ujuuraa saayitee malee waa dubbataa. Maaragata chilimine mucayyoom. Innaa yoo maraattuu taate akkana dubbataati. Kooba yoo maraattuu taate akkana dubbataati. Ndaro yoo maraattuu taate mucattiitu yoo maraattuu taate akkana dubbataa. Isii maraattuu haa jennu. Ati dalartee Baliyo dhiisime imtaa geessitu. baliyo me haa dubbattu qoy me haa dubbattu qoy haa dubbattu baliyo je qoy me dubbat Ani haasa'ee haa fixadhu. ayye fixadhu me haasa'e si dhageenna haasa'i. Okay. Mucayyoon tu eega dhuftee mucayyoon torbee isii adda. Akkuma nama kamiyyuu isii suudii galte waggaa 4 suudii hojjeerti kanaan dura. Torbee tokko. Silammoo torbee lamaa itti isheen tokko guyyaa 15 jette. Haraam wallahi. Haraam aleeke. Mana madaamii geessinee madaamiin ijoollee tiyya billa qabattee faana fiddi kottanarraa fuudhaa jette. Dhandhee fuune. Kalee galgala amboolee deemuuf deema anaa manaa gadi bahu alanna dhufte. Mana keessa seeni niin dhufa. Mana keessa seeni hattuun jedhina ximbaataa mochaa nomaa hanne birrii ofii tikkeetti ofii kutattee dhufte. Achin gara kaan birrii ta'ee bareedu waan koomantii waan nuti gaafanne dubbadhu. Dhiisi warra koomantii. Si hima. Galgala boolee deemee alanna dhufte mana seenii jennaani ati ofii keetiifuu naman dhageettu naan jettende. Qallittiin akkuma jedhan maraatteerti mana keessa seeni bakka nan dhufa jedhee boolee deeme Dubaay deemeen. Kaza mana keessa ijoollee 5 jira. Mana keessa billa fudhattee fidde isin waraana yoo isin waraanne yookiin ganna dhiisaa yookiin isin waraana. Ani obboleetti qaba nama miidhuu miti sii galee. Isin waraana itti jiru. Okay jennee wallahi bilbilee maaloo dhaqaa hidhaa. Mana keessa rabbashaa jirti. Dhaqaa harkaa fi miila isii hidhaa jennee ijoollee ollaadhaa ergine.
ijoolleen immoo harka hiniine namni biyya kana namni nama sodaata qabanii bira ta'an isin barri cabsitee si muddisa qoy baaliyyoo viidiyoon kafichaa isaa yaallo barri cabsitee halkan keessa sa'a 12tti mana keessaa baatee badde ijoolleen immoo shorxaa itti iyyiti mucattii shorxaan waa marteedhanii ijoolleen sodaatan mana keessaa dagahaa jirtasaa muka sirraa cabe san fidi ka barri irraa cabe shorxaa nutti fidaa jirti jedhanii ijoolleen hammaama keessa dhokatte isin immoo qoy viidiyoo si bana isin immoo barri cabsitee raani qabadha mucattiin ammallee bara argamtee garuu zoortee asuma deebite qoy viidiyoo si video kami bana masih tu. Bani video. Aja gudi situ deh. मैं बाली और वीडियो है Ya ibu aku. एक्सेप्ट आगो Ada gefa dah dulu. Nanti nanti najar jadi marah pagi tarta minggu nih. Duduk. Soban jadi nama di soban Aku miti datang juga marti. tarta minggu nih. Video. Nanti ke sana nan. Ya ibu mau baru mendat. Ini aku baru kisah kata. Maal ko cara bitan kijib di maali jetani. Ilaa mucayyooni dhugumaan maraattuudha. Argitanii jirtu akka isheen godhattu viidiyoo irratti akka isheen maraattee jirtu beekamaadha. Ijoolleen immoo hin sobdi jettee miira keessa gashaa jirti mucayyoo kana. Akka isheen dubbanne gochaa jirti. Maaf furmaata argachuu danda'a waan ta'eef isheen dubbatte. Nama waasi gorana nasitti ma. Nama waasi gorana nasitti agarsiisa dammoo seeraan akka si gaafachiisu. Yosani, saya. Wali was praru mramina binde. Oke, sekarang naga. Jangan tentarra. Aku lagi fokus. Harus timan. Nada gor. Kisi tagar sisa. Baaliyo. Maadoo. Baaliyo. Abu baaliyo. Sini dali baaliyo. मैं बालियो कोई मैं लुकु बालियो आए लुकु दिसाए माले लुकु Baaliyo Amma dubbii nada adda gartanii an dubbadhee fixa barri kana cabsite asiin kana qulfii irraa kuttee jechuudha. Kana qulfii irraa kuttee eessaan baate qaallittiini asiin baate kun alatti. Haaloo. Mastaawotii kan argaatami gubbaa kana ture mastaawotiin kun sibiilli kun asii gaccabsite as gubbaadha jechuudha. Gubbaa kana gaccabsite lafa kana darbite asiin baatee lixxeesiin. Baatee lixxee zoortee masgiida sanni gartaami masgiida fundura kiyyaafoo jiru san. Achi jala bulee jette dhuftee eessa teettee ganama kana as bira teettee jirti. Eessa deemte jennee dhandhee yoo bira dhandhu mana hin seenu jettee mana ollaa kana seente diddee. Jechuudha. Siigalee mucatti warra haasa'ee jira. Tikeettii kunnee gara biyyaa deebisnaa waa kafayyitu taate mustashfaa geessinaa jennee jirra. Akka isin ammoo fidanii maraachanii birrii kafalattee dhuftee akka nama kamitu hojjetachuuf haadha ijoollee afuriiti. Haadha ijoollee afuriiti. Dhuftee dalagaa geessine qalbii akka nama dabarsee eegasiin taatinu maal goona? Handee isin cubbuu haasoftamoo maan fakkaanne tokko namni isii tumeen jiru namni isii miidheen jiru ka dhufte mana keessaa immoo mana cabsite ijoollee billee itti fudhattee baatee baddee eega baddeellee ofiisiitii iyyuu zoortee deebite ollaa kana kenneerra mana arabaa kenneerra ammayyuu jechuudha. Mana ijoollee abashaa ijaa arguun fedhuu jette. Ijoollee Itoophiyaa ijaan arguu hin fedhu. Araba fedha jettee mana ollaa kennee achitti yookiin tikeettii kunnaaf yookiin poolisetti yaamna yookiin warri biyyaa nuu kutaa nuu gachaa tikeettii jedhaaran. Way tikeettii kunnee biyya deebifne yoo yaalamtu ta'e mustashfaa geessin. Bareedduu wanni isii asii fiddee isii miitee isii azabde takkan jiru azabamne mana madaamiitu kalee galgala dhufte. Kalee galgala ijoollee ajjeesaa jirti kottu nurraa fuudhennaan dhandheerraa fuune. Sigalee biyyanna deebisaaranii jettee nan biyya sin deebisu. Hospitaala si geessee yoo fayyite dalagaa si jijjiiraannaani ani ijoollee Itoophiyaa waan jedha ijaan arguu hin fedhuu jette qaallittiin maraattee jirti dhuguma maraatteerti. Ani amaneen jiru yoo bira dhaqee amma haasofsiisu baabaa fedhaa ebeluun fedha jechuu malee waan takkan dubbatu. Obboleetti illee sagalee itti qabee jira. Namni isii miidhee akkas godhan jiru waayi ani immoo kan fidee fiizaa arabaan baasee fiti. Akkuma nama dalaguu xalabamtee biyyarraa dhufte xalabamtee yoo siin jedhu araba haasoftee ana ba'ara faadaa jettee arabuffa beetti qaallittiin daa'imman guddisuu beeka manaa tsaddaa'uun beeka jettee arabatti haasoftee sagalee isiitiin wal tasmaama'anii tikeettii birrii isiitiin fiizaallee araba baase tikeettii qofa birrii isiitiin kutattee dhufte Dubaay. Eega dhufte oo dalaga mageessine galgala gaafa sanii eega sin qalbii dabarsite naa bareedduu maal gochuu qabdi.
Qabnee rakka namaa mana namaa kennee jirra tikkeetitti kunlee galcheen. Kana caalii wajjin isin taati isin jedhan takka maalidha min. Ijoolleen immoo waraabee postotte. Qoy. Aya simale salaam alaikum. Waalama sirraa feena nu amma yoo balleesseen balleessite naa jedha. Takka mucayyoon asii mana ollaa jirte mucayyoo tana amma fiddee Oromoon haa argu namni 1,400 kun. Lammaffaa mucaan maanuu ka amma isiin bira teettu yoo san akkasi ofirraa daddarbu sun isiin akkasi boottu. Mucaa homaan goone nututti erge nana gai ka usne barsi dhageeffanne adeero usne barsi dhaggeeffanne Inna kankalatti na dheessiti eessattiin sii fida mana araba kaa'eeram achi ayyee jiraachuu isii akkamiin beeknare mucayyoo san jiraachuu isii sila hollaa keenyatti amma mana rabaa'itti zuballa nama ishee miti qoy ala keessa gadi ba'aa jira fayyadamnoo nu argisiis maalu suriin akkanaa isinii waanuma argitatu jiran wanti gira dhageeffadhu kunoo warra baaliyyoo dhageetta mucayyoon tun mucattiin fayyaa qabdiin hun jette duratti ishiin immoo fayyaa qabdu maraatti baaliyyoo fayyaa wayitu hin qabdu dhageeffadhu akkuma nama bira jiru ana waliin dubbatu jira fayyaa maan qabdu mucattiin fayyaa qabdu wallahi laziin fayyaa qabdu bannaatan me ana waliin dubbatu jira me takka saadu argachaa namni saadu wajjin jirti ayyan godha baawdalla aya me mucayyoo nam argisiis beenu antiktaaki ilma namaati waan ta'eef nuuf fidi bakka mucattii rakkatte san nuuf fidi rakkina isii rakkatte akkasii boottu san nuuf fidi si malee maal waa baay'ee waan cikin hin jiru dirree mana see jiruufi nabbo mucattii fidiitiniin viidiyoo waniitiniin viidiyoo ibaasi nabiyaa dhuftee mucattii tanaa fuutu rakkoo isii haa gaafatu akka kootu dhufteerti bareedduun kooy maa qalladha sila ilmi namaatiiti namni ada ijoollee shaniitii bar galchi baaliyyoo galchi namni fayyaa qabu harma isaa ka'e ol baasee ilma dhiiraa meelaa baaliyyoo dhageeffadhu akka saree ofirraa dhiibuun sun maale ilma namaati bar wani nama shakkisiisu amma si malee dhageeffadhu humaa bira gaabaate tokkoffaa gurbaan isin bira jirtu ilma oromootii miti abboona manatti hin galchine bareedduu ol galchaa bareedduu sanyii jawwee bichaa galchaa galte keessa jirti baaliyyoo keessa jirti maa galte baaliyyoo koy senterti bareedduun shabakaa isii kana fakkaate dhageeffadhu tokkoffaa nama hin beekne nama saba isii hin taane fayyaa qabaatte harma isii ol baaftee akkasii taaptaap godhaa hundi keessanuu ijoollee namni as jala jirtan taaptaap godhaa fi warri namaa quuqamtan warri namaaf yaaddoftan taaptaap godhaa harka keessa rabbi fayyaa kennuufi boru waan namarra ga'u isin mararra ga'uun beeytanii namni biyya hambaa jirtan kun marti jallisaa miyuutii qabadhaa dhiisaa orbatten kun taaptaap illee qarajintu taaptaap nu godhaa raabiti udduudhan isin wita namni keessan akka sareetitti kararaa darbamu afaan banaas mu jala taa'u booyaa bareeddu bareedduun buutee jirti ilaa mucayyoon si malee mo'amaamoo maal jetti isheen dhoksitee jirti intaloo kana dubartiin kun mucaa shan qabdeedhaan biyyarraa jechuudha hin maraattee ergii dhuftee immoo guyyaa 15 jedhanii garuu hin dhoksite akka bira jirtu hin deemte hin baddee jettee dhoksite intala shamaraati miti ati wanti isheerra gahe kun sirra gahuu danda'a gandummaadhaan nama biyya ormaa jiru saba kamiin iyyuu haa ta'u rakkoo keessa jira taanaan walaa gargaaranii warroonni itti naannoo jiranii dhaqanii haa hubatanii itti mul'isi intalo mataan jabaatiin waan taatuun beektu biyya ormaa keessa jirta mataan jabaatiin itti mul'isi fidi mucayyoo haa gargaaratanii warri danda'an maaliif mana keessa tukkaamsite rakkoo irraa qabdaati fidin fidda fidi yoo isheen didde iimeelii isheetiin iimeeliidhaan kan isheen tuktookii seenteertu waan ta'eef kan isheen ittiin tuktookii banattee iimeeliidha waan ta'eef iimeelii iseerraan lookeeshinii ishee argachuu dandeessu qallaali koo na'u hunati hin dhoksiti taanaan iimeeliidhaan mana feete laxxee abbaa barbaadde gabbaasuu dandeessa dhugaa rabbii maali yeroo teknooloojiin babal'ate keessa jirra maaf haara nama gootii dhugaa rabbii hin fiddaa ta'uu baannaan beennaa dhugaa rabbii maasheen kun hin baate laa hin baate achas hin deebisin ayyaana abaaruun jedheen gadhee kana maali kun hin fiddaa baaliyyoo naa deebisati sitti himaa
Jira wallahi sagalee si dhaga'u jirra. Beekaa buute malee. Mucayyoon dhufteetiin hin bira jirti. Mucattiin achi jirti. Ayyee akkas barbaadde. Baalii wanni dubbi jirti. Ajaa'iba Viidiyoo waraabessi ergaa. Mana ishee qaxxee taadha. Fuuldura shafaafanuun kuni waan si baasu sitti hin fakkaatin ookee? Wallahi nat. Warri moodeetara laal. Warra nama si jechuuftan. Bareedduu ol galchi dirree. Saniin ala nama takka wanni hin godhin bareedduu bichaa galchi. Ruhi nama irra qalladanii bannaa dubartii haadha daa'imaa haadha ijoollee shanii wayita kana gootu bareedduu fide wayita jedhan. Ati intala arsii taate intala arsii wayita kana gootu maal si dhagaa? Konkaadha. Jazbaa qorqoorroo see coobu kan waliin deemtu san seeta. Arsii tokko miti tokko. Nama qabdii bar fira qabdii. Badduudha kun. Qalladanii sila je. Gaafa sen ganni gaddarbatti. Ruhi namaatiin hin taphatin si malee. Ganni yeroo gaddarbatti. Mujattii asirra fotoon kaawwanne. Gadi see darbatti. Si fotoo kana asirra kaa. Dhugaartu itti maan. Achi na guddisaan garan. Inde qallada allaachuu inde. Maa qallada sin? Zaqamuu qabdi. Intaloon sun. Ruhi namaatiin abboo bannaa jala intaliin boo'ina taphataaf godhaa. Niitoorkiin naqabee jira nam takka ol galchuu hin danda'u. Intala haadha godhadhaani. Haadha ijoollee shanii ijoollee shaashamanneeti. Niitoorkii siitiyaa bareedduu argee jira bar niitoorkii sii akka ta'e. Si malee mujattiin ufiti kabajaadhaan. Amma tana sitti maa mujattii tana miidiyaa kanarra fidi. Mujattiin tuni nagaan dayitee nabiyaataa fuutu mujattii tana namni fuudhuun jira. Amma dhaqanii hafuuran maal akkasiin taate waan isiin taate hin gaafanna. Mujattii maraajitanii harma ka fuutanii akka sareetitti ofirraa achi darba ofirraa achi. Maa ilma namaati bar. Sa. Ndee qalladaa isaa uummanni ol galchaa bareedduu. Bagus tokko barreeffataa arti. Ammoo deetarri ni jira. Dhagaamaa jira sagaleen kiyya. Dhagaamaa barbaadi yoo hin dhagaama sagaleen moodeetara si dhimee. Abboota ta'uu godhaa jirana. Annam takka Baali nurraa kanaa dandaa godhachuudhaaf yaaliin godhin kara gaaga'e nama dhaggeeffadhu. Yaali. Eenyu ni ta'e. Abo laal. Dhaggeeffadhu. Natti lallabin akkana guddisi. Dhaggeeffadhu obboleettii waan ajandaa godhadhu waan dhibba qabaan. Dhaggeeffadhu. Ruhii namarra dammuu ajandaan godhadhu. Sigalee. Mujattii fidi. Mujattii ayibaati fidi. Ajandaa manaa. Dhaggeeffadhu sitti maan ajandaa minaaminanii mujattii nu baaseti. Baaliyyoo an bareedduudha na dhaggeeffadhu yaani shabakaan qabu silkiin kiyya. Na dhagaarta isaa? Silkeen nuti naasaa artaati. Na dhagaarta natti mul'atu. Ani viidiyoo bahee hin jiru ndee Wal bira jirti baaliyyoo. Si malee bira jirti. Yaa argitee ayyee dubbadhu si malee. Na dhaggeeffadhu namni sagalee nuu ta'ii siin jedhe jira baaliyyoo. Dubbadhu. Namni sagalee nuu ta'ii siin jedhe jira naayim. Sagalee nuu ta'ii. Maal jechuu? Namni siin jedhe jira. Oromoodha fakkaata. Namni sagalee nuu ta'ii mucayyoo miidhamtee siin jedhe jira eenyunni? Akkanuma si fidee dhufaafatoo isin eegi. Eenyu siin jedhe? Intala fira isii. Intala beera isii. Dhaggeeffadhu saaduu. Saaduu barti keessa jaritti godha. Ati akkamitti koo dhaggeeffadhu. Firummaa barbaadaa kuni. Isii maa tiktookii irra dhaggeeffadhu. Isii maa tiktookii irra gadhiifte. Ati maa fidda intalo mujattii fiddee ati dhagay gootee muudii ati qophatan maali warratti. Abboon koko na dhaggeeffadhu ansina siraata. Situu fidee mujattii tan. Laaftuu situu fidee mujattii tan. Natarada'uu miti dhaggeeffadhu bareedu sitti maan dhaggeeffadhu. Maaliif yoo kana qabee kan sitti fakkaati. Mujattii viidiyoo baasi wanta mujattii taate mujattii gaafata. Mujattii viidiyoo nu baasi mujattii. Kinoo saafii situ na kenneera wanni baasuu fasalan. Situ na kenne na dhaggeeffadhu. Maaliif isii bira mi'uutii qabatanii wanni taphatanii. Baga fide. Kabbaad ውስጥ Aldi akkana kana baadiyyaa wajjin sabaata kana dhaaba. Bara baaki gaggala baxame ansin dhaga'u sina siraatan nagaafadhu sii deebisa sina siraatan beeku yoo jette asii 24 sa'a wac mucatti ana biratti homaa fiduu hin dandeettu. Wanni namni fiduu dhaggeeffadhu sitti waa fiduu hin danda'u mi? Araba sannaqi waa godhe. Waa fiduu hin danda'u mi? Akka fidi abbaan kee Biyya sitti agarsiisan dammoo. Mee homaa ilatti muxxeen ajaa'ibatu dullacha.